Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dr. Jaalal Dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a kan laallu kommentiiwwan namoonni baay'een kan chaanalii Dr. Jaalal Dhugaa laalan kommentii kennanii kommentiiwwan kennaman kana wajjin laalla hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaa guddaan isin gaafadha. Jaalalleewwan baay'ee qophii kanarraa waa baay'ee akka barachaa jirtan, jaalala keessan akkamitti akka mi'eeffachaa jirtan, jaalalli keessan akka baay'ee cimee erga chaanalii kan laalu eegaltanii karaa kommentiitiin baay'ee naa himaa jirtanii hedduu galatoomaa. Namoonni kommentii gootan, namoonni laayikii gootan, namoonni chaanalii kan sabiskiraayib gootan hundi keessanuu galata guddaa qabdanii. Marree namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatanii chaanalii kana sabiskiraayib godhin, sabiskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan, ammoo kommentii keessan barreessuudhaan akka nu hordoftan asumarraan isin gaafanna. Marree akkuma duratti isinitti himee namoonni baay'een chaanalii kana erga laaluu eegalanii jaalalli isaanii cimee waa'ee jaalalaa qalbiin isaanii gara jaalalaa dhufaa akka jirtu baay'ee kommentiidhaan ibsaa jirtanii. Ammallee jaalalli keessan akka cimeetti fufuu kanaan durallee isin himee ture. Jaalalli kun waa baay'ee barbaada. Keessumattuu yeroo yeroodhaan uf haaromsiisuu, yeroo yeroodhaan waa'ee jaalalaa kanarratti xiyyeeffachuu, yeroo yeroodhaan wal simachuu, yeroo yeroodhaan wal hordofuu barbaachisaa. Jaalalli yeroo yeroodhaan haaromsa barbaachisaa. Kana viidiyoo duraanii keessatti isin himee jira. Marree akka jaalalli keessan haarawuu fi akka jaalalli keessan itti fufuu fi akka bultiin keessan oo'uu fi chaanaliin keenna ga'ee guddaa akka taphatu nu himtanii jirtanii hedduu galatooma. Ammoo kommentiiwwan keessan adda wajjin laalla. Kommentiin Dr. Jaalal Dhugaa irratti kennamu hunduu kommentii baay'ee gaariitii kan na jajjabeessanii, kan na cimsanii. Ammoo kommentiin badaan chaanalii keenya irra jiru hanga ammaa hin agarre. Namoonni chaanalii keenya irratti kommentii godhan hundinuu namoota akka gaarii, amala gaariidhaan, haala gaariidhaan kommentii nu barreessanii haaluma kanaan itti fufaa. Maaliifii nullee nu jajjabeessaa akka viidiyoo biraa dalaynu nu godhaa jechuudha. Kanumaafuu amma gara kommentiitti wajjin haaseennu. Jaalala fageenyatii fi gorsa gurguddoo 3 kan jedhu viidiyoo kommentii irratti burtukaan maal jettee kommentii barreessite kun asirratti galatoomii Dr. Jaalalaa gorsi kee baay'ee natti tole jira, nu jiraadhu. Burtukaan atis nu jiraadhu. Hedduu galatoomii haalumsuun itti fufiin siin jedha. Dhiira jaalala keetiin maraachuu fi icitii 10 viidiyoo jedhu haniifan haala kanaan kommentii nu barreesse jechuudha. Dhugaa keetii jabaadhu. Galatoomii kommentii keetii fi Haniifaa Hassan haaluma kanaan itti fufii sittaa baratu siin jedha. Icitii 3 kan gonkumaa ittiin himin jaalalli kee dhabuu dandeettaa viidiyoo jedhu erga laalteen booda Meseret Dhaabii akkana jettee nu barreessite. Nu guddaa nuuf galatoomii sanyii kenna dhiifama waliin sagalee kilaasikaalii kan duwwaa isaa gad nuuf dhiisi. Tolee Meseret kilaasikaalii irraa hin balleessaa. Maaliif ni kilaasikaalii yeroo tokko yoo viidiyoon sagaleen akka gaariitti ka dugduuban sagalee suni sagaleen biraa duuban ka jiraatu ta'e viidiyoo sun irratti xiqqoo waa'ee akka muuziqaa yookaan ammoo kilaasikaalii waa itti makna. Garuu viidiyoo sagalee qulqulluudhaan fooyyessee sagalee bareechee akkasitti idiit godhee akka gad lakkisu abdii guutuun qaba. Ammoo galatoomii yaada keetiif jijjiirama kana yeroo gabaabaa booda ni argitu jechuudha. Amaloota dubartii 5 kan jaalalaan dhiira maraachan viidiyoo jedhu erga laalteen booda Rahmaa Muhammad dhugaa itti fufii jette. Hedduu galatoomii Rahmaa yaada keetii fi baay'ee galatoomfannaa. Amaloota dhiiraa 8 kan dubartoota baay'ee jaalalaan booji'an erga jedhuun booda viidiyoo erga laalteen booda Rahmaa Muhammad ammas baay'ee dinqisiifattee waaw jettee hedduu galatoomii laabsii godhee jira.
Burtukaan ammas komentii akkuma itti fuftee jirti. Gaafa heerumeef naaf ta'a galatoomii. Waa'ee fedhii shamarranii akkamitti akka kaasuu erga viidiyoo laalteen booda baay'ee irraa gammaddee jirti. Barumsa gaariidha, jabaadhu, si wajjin jirraa jettee yaada bareedaa kolfaan nu dabarsitee. Burtukaan atis hedduu galatoomii yaada keetii fi baay'ee galatoomii. Dubartii sin jaalanne ammallee erga laalteen booda Burtukaan dhugaa jettee 100% nu jiraadhu jettee komentii barreessite. Baay'ee galatoomii Burtukaan. Galatoom doktor keenya nuuf jiraadhu, baay'ee namatti tola, si jaalanna, kanumaan itti fufii. Hedduu galatoomii Burtukaan. Atis galatoomii waan komentii nu gooteef yaada kan kee waan naa kenniteef baay'ee galatoomii. Bashaatuu warra aanan guddise. Wow, baay'ee galatoomii qaalii namaa obboleessa koo Habiibii. Atis baay'ee galatoomii. Galanni kee hin badinsiin jedha. Jaalalaa fi bultii diigamuuf deemu mallattoo 12 gurguddoo agarsiisan kan jedhu erga laalteen booda Bashaatuu warra aananii komentii kan nu barreessite jirta. Hedduu galatoomii. Haalum kanaan itti fufii siin jedha. Soofiyaa Shittoo ammoo walqunnamtii saalaa booda wantoota dhiirri gochuu qaban 6 kan jedhu erga laalteen booda maaloo gubanne jaalalaan barnoota baay'ee namatti toluu itti fufii jettee Soofiyaan Shittoo hedduu galatoomii. Atis waan yaada nuu kenniteef hedduu galatoomii. Wantoota citii 5 jaalallee dhiiraa kee jaalalaan maraachisuuf jedhu erga laalteen booda Jamiilaan baay'ee galatoomii jette. Atis baay'ee galatoomii Jamiilaa. Haaluma kanaan komentiin kun baay'ee dheeraadha. Keessaa dubbisee hin fixu. Komentoota baay'ee viidiyoo hunda irratti kennamani. Isinis yaada keessaniif galatoomaa. Warroonni jajjabeessitaniin kan yaada keessan kennitanis baay'ee ulfaadha. Galatoomaa isiniin jedha. Komentii gochuu, laayikii gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warroota komentii gootanii fi warroota yaada naa kennitan hundaa fi galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa, chaanelii kan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ammoo hanga viidiyoo biraatiin mata duree biraatiin wal agarrutti nagaa keessanaaf tura. Nagaatti.